Ashama harka fuunetiin jirra. Yooyyaa anaa dhufu isiniin jenna sagantaan teenya tan turbanii sa'aa kanatti eegaltee gama live Facebookaan isiniif dabartu eegalteetiniin jirti hanga xumura sagantaa keenyatti ittiin hordofaa isiniin jenna. Yeroo gabaabaa keessatti sagantaa keenya golabna. Sagantaan keenya eegalamuu isaa yeroo isin beeksifnu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Egaa akka jalqaba irratti sagantaan keenya keessummaa turbaniin namoota garaagaraa affeeruudhaan miseensota keenya fi akkasumas namoota karaa onlaayinaatiin nu hordofaniif wantoota barnoota namaa ta'uu danda'uu fi namootni irraa fayyadamuu danda'an tokko tokko irratti kan mari'annu taha. Waldaan kana qindeesse mootuu waldaa qorannoo fi misoomaa Odaa jedhama. Sagantaa keenya yeroo eegallu waldichi kun maalidha? Maaliif dhaabbate? Eenyuun dhaabbate? Kan jedhuu fi qabxiilee muraasa tokko tokko gama Daayirektera waldaa keenya Dr. Aman Saaddootiin ibsa gabaabaan isinii taasifamee saniin boodammoo kallattimaan gara sagantaa keenyatti kan ceenu ta'a. Dr. Aman Daayirektera waldaa keenyaa qofa osoo hin taane Yuunivarsiitii Gelishim jedhamu keessatti barsiisummaa irratti bobba'anii argamanii ogeessa xiinsammuu jabaa ta'uu fi irraa guddaa fayyadamaa kan jirru ta'uu isin beeksifna. Kanaaf Dr. Aman kallattimaan isin affeera sagantaa keenya nuun eegaluu dandeessan sagantaa baniinsaa. Abdulaziz baay'ee galatoomii affeerraatiif affeerraa naa gootan kanaaf duraan dursee keessummaa keenya kabajamaa Maaster Hassan Abdulqaadir Aymoo jidduutti argamuun aadaaf dhaloota mata duree jedhu irratti haasaa nu gochuuf miseensota keenya ordaa akkasuma namoota online sagantaa kana hordofan hundaaf bifa kanaan nu dhiyaachuu keessaniif halkan sa'aa kanarratti biyya keessanitti biyya keenya guyyaa ta'ullee kabajaa guddaa isiniif akka qabnu baga nu jidduutti argamtan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Itti aansee gabaabumatti Odaan maal akkamitti dhaabbate waan jedhu gabaabsee daqiiqaa 5 keessatti odeeffannoo isinii kennuu barbaada. Waa'ee Odaa kanaan namni hundumti akkuma miseensota Odaa bifa wal fakkaatu hubannoo qabaachuun wantoota jiran irratti hubannoo dagaagfachuun faayidaa qabeessa jennee waan amannuuf Odaan biyya Turkiitti barattootaaf hojjettoota biyya Turkii jiraniin bara 2018 ijaarame Istaanbulitti dhimmoota lamaan ijoo irratti xiyyeeffata. Misoomaa fi qorannoo geggeessuu irratti xiyyeeffata. Misooma yoo jennu humna namaa misoomsuu dabalata jechuun irra jireessaan barattoonni as jiran hojjettoonni as jiran dhimmoota ijoo ta'an wantoota guyyaa guyyaa isaanii keessatti isaan fayyadan akkasuma lammiilee isaanii bifa fayyaduu danda'aniin ga'umsa isaanii guddifachuu irratti qabeenya namaa guddaa jiru kana misoomsuu irratti xiyyeeffannoo guddaa godha. Itti aansee qorannoowwan rakkoo hawaasaa furuu danda'an dhaabbataan rakkoowwan furuu danda'an hojjechuu irratti xiyyeeffata jechuun kanneen galmaan ga'uuf mata dureewwan 4 of jalatti hammatee deema. Inni dura akkuma jenne humna namaa ga'umsuu, inni lammaffaan teekinooloojii biyya kana jiru sasalphaa ta'an gara biyya keenyaa haala ittiin darbuu danda'u irratti hojjetanii, inni sadaffaan tola ooltummaa rakkoowwan lammiileen biyyatti isaan qunnamu irratti tola ooluun deeggarsa garaagaraa akka lammiilee dhaqqabu gochuu irratti hojiiwwan hojjetaa. Yeroo dhiyoo kanatti COVID-19 wal qabatee namoonni rakkoo keessa seenan akka deeggaramaniif barattoonnii fi hojjettoonni as jiran qabeenya xiqqoo qabanirraa tola ooluudhaan deeggarsa guddaa raawwatanii jiru. Kun dhaabbataan waan itti fufuu ta'a. Inni arfaffaan ammoo hariiroo Itoophiyaa fi Turkii jidduu jiru akka riqichaatitti gahee guddaa taphachuun hariiroo kana jajjabeessuu irratti xiyyeeffata. Walumaa galatti Odaan barattoota hojjettoota Turkii jiraniin akkana sagantaa kana fakkaatu irratti sagantaa ga'umsa miseensotaaf hirmaattota Odaa akka dabalu gochuuf guyyaa guyyaan sagantaawwan garaagaraa torbaaniin hojjetaa jira.
isinillee miseensonni hordaa akkasuma namoonni sagantaa kana hordoftan yaadota qabdan akka nu eertanii fi deeggarsa keessaniin akka nu bira dhaabbattan hordaa beeksisuun hordaa beekuun akkasuma kaayyoowwan hordaa akka galma gaan gahee keessan bahuun nu bira akka dhaabbattan waamicha isinii dabarsuuf yaala. Itti aanee dhumarratti akkuma duraan jenne Maaster Hasan nu jidduutti argamuun mata duree aadaaf dhaloota jedhurratti haasawa nu taasisuuf nu jidduu jiraachuu isaaniitiin gammachuu keenya ibsataa. Aadaaf dhalootni yeroo ammaa kanatti yeroo teeknooloojiin namoota biyya fagoo garagaraa jiran wal qunnamsiisu kanatti immoo aadaa ofii kunuunfachuun dhaloota jiruuf dhaloota dhufuuf aadaawwan akka hawaasni tokko sirriitti jabaatee hojjetu akka jireenya isaa eeggatu aadaawwaniif wantoota akka hawaasaatitti wal isaan ijaaree dhaloota tokko gara dhaloota tokkootti akka darban wantoota isaan gargaaru akka kunuunfatuuf mata duree akkanaa irratti hubannoo keenya dagaagfachuun biyya kana immoo aadaawwan gaggaarii jiran gara biyya keenya dabarsuuf sochii gochuun hojiiwwan hojjetaman keessaa hojii tokko jedhee yaada. Kanaaf mata duree kanarratti barnoota darbuu hundumti keessanuu kaka'umsaan akka hordoftan isin affeera. Baga jiraattanii baga nu jidduutti argamtanii galatooma jechuu barbaada. Ulfaadha. Dr. Aman hedduu galatooma ibsa gabaabaa akkasumas ergaa dheeraa qabu. Gabaabinaan waan nu ibsitaniif guddaa isin galatoomfadha. Kanatti aansuun Maaster Hasaniin kan affeeru ta'a. Garuu durseetiin immoo Maaster Hasan eenyu kan jedhu gabaabinaan ibsuu barbaada. Isaan nama beekamtii qabu irra deebi'anii hin beeksisanii. Haa ta'u garuu namoota tokko tokkoof keessa deebii akka ta'uuf Maaster Hasan eenyu kan jedhu irraa eegaleetiin qabxiilee takka takka keessa erga bahee booda xiyyeeffannoon akka isaan dhageeffannuuf immoo kan isin affeeru ta'a. Maaster Hasan bara 1983tti Dirree Dhawaa ganda Caattaraatti dhalatan. Barnoota isaanii keej irraa eegalee hanga kutaa 12 achuma magaalaa Dirree Dhawaatti kan baratan yoo ta'u, yuunivarsiitii ammoo yuunivarsiitii Haromaayaatti baratan. Ispoortii maarshaal aartii umrii isaanii 12 irraa eegaluun hanga ammaatti hojjechaa jiran muuxannoo waggaa 24 kan qabanidha. Lafa Oromiyaa iddoo garagaraatti deemuudhaan leenjii garagaraa ijoollee biyya keessa jiraniif kan kennan yoo ta'u, magaalee muraasaa fi iddoo tokko tokko akka fakkeenyatti kan irraa tuqnu yoo ta'e, Dirree Dhawaa, Harar, Dangaggoo, Addeellee, Haramaayaa, Awwadaay, Qarsaa, Laangee, Calanqoo, Qobboo, Baddeessaa, Ciroo, Mi'eessoo, Adaamaa fi Finfinnee akkasumas kan kana fakkaatanitti qophii ispoortii ijoollee shaakalsiisuu irratti bobba'anii turan. Dorgommii sadarkaa Dirree Dhawaatti godhamte hundaa tokkoffaan yeroo hunda osoo hin moohamin xumuraa turuu isaanii hanga biyyaatitti dorgommii irratti hirmaatanii turan. Dorgommii sadarkaa Itoophiyaatti godhamte bara 1998 akka lakkoofsa Itoophiyaatti tokkoffaa bahuun chaampiyoo kan ta'anii fi yeroo lama lammaffaa ta'uun xumuranii jiran. Hojii ispoortii kanaan Pireezidaant Girmaa Waldagoorgis irraa bara 2002 akka lakkoofsa Itoophiyaatti meedaaliyaa warqii badhaafamanii jiran. Baruma 2002 kantiibaa Dirree Dhawaa Aadam Faaraa irraayis meedaaliyaa dahabaa badhaafamanii jiran. Sababni isaas dargaggeeyyii hojii isaatiin milkaa'uun dhalootaaf fakkii ta'an jedhamaniiti. Kitaaba ispoortii 4 barreessaniitiin hin turan. Teekwaandoo, Finxiisa qaamaa, ispoortii afaan Oromootinii fi gargaarsa fayyaa Farist kan jedhu barreessanii turan. Haaluma wal fakkaatuun biyyoota addunyaa akka Hindii, Chaayinaa, Raashiyaa, Kuubaa, Biraazilii fi biyyoota hedduu keessatti ogummaa maarshaal aartiin barsiisaa turan. Bara 2016 USA'tti kutaa Kaalifoorniyaa Los Angelesitti kilabii banachuun barsiisaa kan turanii fi yeroo ammaa kutaa Minisootaatti qubannaa irratti argaman. Gama aadaatiin manguddoo Oromiyaa keessatti argaman kanneen akka Haaji Mormor, Dr. Gammachuu Magarsaa, Ahmad Ali Maayaa, Muhammad Muusaa Corree, Abdallaa Caaqaa, Sheek Finiin, Sheek Jamaalii fi abbaa isaanii Sheek Abdulqaadir irraa akkasumas manguddoota hedduu irraa aadaa fi seenaa Oromoo qorachuun dandeettii cimaa kan horatanidha. Muuziyeemii dhuunfaa maqaa Afranqalloo jedhuun banuun hawaasa barsiisuun sadarkaa biyyoolessaatti filamee Finfinnee jiddugala egzibishiniitti torban tokkoof garsiisuun dinqisiifannaa guddaa argachuu dandahanii jiran.
kanumaan wal qabatee bara 2004 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ministeera daa'immanii fi shamarranii Zannabuu Taaddasee harkaa meedaaliyaa dahabaa badhaafamanii jiran. Kitaabota 9 kan afaanii fi seenaa Oromoo irratti xiyyeeffatan afaan Oromootiin barreessanii jiran. Fakkeenyaaf Urjii Bakkalchaa, Ayyaantuu, Ameessa Tokkoffaa, Ameessa Lammaffaa, Qaaccaa, Qulxa, Dirradawaa fi kan kana fakkaatanidha. Miidiyaalee afaan Oromootiin tamsaasa raabsan irratti hirmaachuudhaan seenaa akkasumas aadaa fi ispoortii irratti illee qabxiilee xiyyeeffatan afaan Oromootiin yeroo garaagaraatti namoota garaagaraatiif hawaasa garaagaraatiif barsiisuu yookiin leenjii kennaa turani. Bara 2017 University of Washington DC'tti osaa irratti waa'ee heeraaf seera Oromoo qorannoo dhiyeessaniin dinqisiifannaa guddaa gonfatanii jiran. Bara 2019 University of Minnesota osaa Mid-Year Conference irratti gahee dubartoota sirna gadaa keessatti mata duree jedhuun qorannoo dhiyeessanii jiran. Egaa keessummaan keenya kuni muuxannoo guddaa fi beekumsa gahaa aadaa fi dhaloota irratti jedhuun har'a mootuyyuu nu jidduutti argamanii jiran. Mastara san anaa dhufu yoo yaa baga dhuftan ashamaa jenneetiin hin jirra. Sagalee keessan ispiikara yoo nuuf bantan isin dhageenya. Yaa amman dhagama. Amman dhagama bareechee. Anaa dhufu irra deebiidhaan. Daawwattoonni keenyas baga nagaan wayidan hundi keessan. Hayyee galatooma marabba sagantaan teenya eegalteetii jirti isin dhaggeeffanya mata duree aadaa fi dhaloota jedhuun isin dhaggeeffachuuf qophoofnetti jirra dabareen teessan. Tole galatooma carraa kana naaf kennuu keessaniif yeroo hundaa'u carrumaa argametti hawaasa keenya dhaloota kana maal dhaachisuu qabna aadaan teenya maal turtee dhaloonni irra jiru maal irra jiraa waan jiru yaadachiisaa deemna miidiyaa adda addaa irratti illee kanuma kanaan godhaa ture. Arrallee bifuma wal fakkaataan dhalootaa fi aadaa waan jiru irraa haasofna. Hambaa dhaloota dabree sigartee cultural heritage kajaaniin kana jechuun hambaa dhaloota dabreetii fi dhaloonni ammaa new generation maal qoodmee maal qaba waan kanarraa hirmaannaan isaa maal fakkaata beekamtiin isaa maal fakkaata waan jiru ilaallee jechuudha. Kana waggaa laallu tarii roga lamaan adda fuudhee kalaallu ta'a tokkoffaan waa'uma gadaa kanaahu gadaan dhaloota Oromootiif maalii waan jiru gaheen dubartootaa gahee gadaa keessa maal fakkaata dhaha Oromoo kaalendar qaroomina Oromoo ibsu dhahni kun akkamitti uumamee gadaa hojii akkamii wal fudhataa dhahni kun maal fakkaataa waan jiru moor sa'a guddaa dhahasan irratti fudhachuu hin danda'a. Heeraa fi seera irratti illee sa'a dheeraa fudhachuun mala waa'ee gadaa isaa akka tokko tuqeetiin bira dabala. Carraan haa kenname kanaan yeroon eegalu gadaa yoo jennu hiika qaba jechuun kun afaan Oromoo kun akkaataa itti uumamuu qaba. Afaan Oromoo akkaataan itti mana barnootaa barannuu fi akkaataan itti abbootiin teenya afaan kana itti haasawaa dhaloota dhaalchisan waan adda addaati. Wanni mana barnootaa baranne waan afaan faranjiitiin jiru afaan Oromoo deebisanii nu barsiisu afaan Oromooti jedhanii. Wanni abbootii teenya irraa barre immoo akkaataa itti haasawan akkaataa jireenya isaa keessatti afaan Oromootti fayyadamu Oromoon kana barre. Kanaaf wanni Oromoon ammaan tana afaan isaa mana barnootaatti afaan itti ulfaatuuf afaan hambaa waan jijjiiranii barsiisaniif kun ni fooyyaajeetiin abdii qaba fuuldura. Maaliif afaan Oromoo maqaa yoo hiika qabaa jecha jechuun hundinuu hiika mataa isaa qaba kana sagantaa afaan irratti deebina. Gadaa ka jiru irraa hin koofadhe. Gadaa jechuun gaada. Gaada jechuun eegumsa jechuudha. Eegumsa akka namni seera waaqaatti hin dabarre, akka namni seera waliitti hin dabarre, akka namni seera qondaalaatti hin dabarre, akka namni seera waliitti cabsine katti gaadan, katti eegan eegumsa jechuudha gaada jechuudha. Nama eegumsa kana dide, ka qabamuu dideen gaada didduu jechuun Oromoon gaaddidduu. Gaaddidduu jedhanii gaada didduu ka qabamuu diduu jechuudha. Sigalte soo gaada sirna joo kana sirna gaadaa kana qaba. Sirna gaadaa kana duratti immoo sirna mootiitiis qabaachuu ture, sirna dubartootaan buluutis qabaachuu ture. Dubartoonni Oromoo bulchuu turan jechuudha sirna gadaa duratti warra akka hoyyoo gatoyyee leeyila soyyee qalloo qasoyyee akkuma manooyyee jedhanii dubartoota shaniitu wal duraa duubaan bulchee kuni gadaa duratti tarii maybe waggaa 3,600 raangoo 6,000 duratti wanni kun ta'uu ture jedhameeti istimeet godhama. Kanattiin sinii dhufu. Gadaa jechuun yoo eegee beekne eegumsa jechuu eegate gadaa gaada
gaaduu jechuudha. Gaadii horiillee yeroo ilman miilan hidhan hidhaa saniin gaadii jedhanii eegumsa jechuudha akkasitti inni akka nutaallee ni gaadiidhaan. Gaadii jedhamti. So akkasitti gadaa jechuun achirraa haa maqaanii. Gadaan kuni sirni kuni waggaa 8 sirna aangoo walirraa fuudhanii hawaasa kan itti eegan jechuudha. Hawaasa kan ittiin taliiganii bulchan jechuudha. Sirni gadaa kuni umurii qaba. Sadarkaa gadaa jedhanitti namni tokko umurii waggaa 8 duwwaarra dhaloota irraa amma 8 irraa amma 16 irraa amma 24 24 irraa amma 32 32 irraa amma 40 40 irraa amma 48 48 irraa amma 56 56 irraa amma 72 72 irraa amma 80 80 olitti jaarsa seenaa. Jaarsa eegate immoo ragaa siin bahu namaaf himatamus ragaa siin bahu jaarsome jechuudha. Fakkeenya umrii dhaloota irraa amma 8 warri gartee baha Oromiyaa odaa bultumiin bulu akkitti lakkaawwatu maxxaarii jedhaniin. Maxxaarii tana umrii dhaloota irraa amma 8ti. 9 irraa amma 16 immoo ruubboo jedhaniin. Ruubboo jedhaniin 17 irraa amma 24 gooboma jedhaniin yeroo namni lafaa ka'ee goobarra nalaaltaa illee waliin jaara. Dardaree jechuudha dardarummaa jechuudha. 25 irraa hamma 32tti kuusa jedhaniin. 33 irraa hamma 40tti raabaadorii jedhaniin. Umrii raabaadoriiti. Deen 40 takka irraa hamma 48 umrii gadaa yookaan luba jedhaniin. Umrii 49 irraa hamma 56tti luba tokkoffaa. 57 irraa hamma 64 luba lammaffaa. 65 irraa hamma 72tti luba sadaffaa. 73 irraa hamma 80tti jaarsa jeeti umriin kaataagoraayis godha. Deebi'ee akkasumatti paartii gogeessa jedhaniin gogeessa 5 wal fuudha jechuu gadaan kuni. Horota jedhanii, warfada jedhanii, sabbaaqa jedhanii, dhiphisa jedhanii, daraaraa jedhaniiti paartii 5 kana qaba. Kuni organizational systemii isaati akka gadaan itti bulu. Sanii achitti immoo gaditti caasaa gadiitti jira. Gadaan kun yeroo dhufu akkamitti dhufee yoo ilaaltu fakkeenyaaf abbaa warraa jedhanii jira. Abbaa warraati jira, abbaa shanachaati jira, abbaa ollaati jira, abbaa dheedaa, abbaa reeraa, abbaa gadaa, abbaa muudaa, abbaa dhugaa jeeti walirraa duubaan qaba. Fakkeenyaaf yoo sii ka'e abbaa warraa ogaa jiru faamilii 10 warra 10itu warra 10 kana ka bulchuun abbaa warraa jedhanii nama 10 faamilii ka bulchu jechuudha. Deebi'ee abbaa warraa 10 bulchu kun bakka 10 warri 10 yeroo walitti dhufu abbaa shanachaata. Ka faamilii 10 bulchu jechuudha. Mana 10 jechuudha. Warra 10 ka bulchu abbaa shanachaata. Shanachi kun ammas 10 kun dhibba waggaa ta'e walitti 10 bakka 10 waggaa ta'e dhibba ta'ami. Dhibbi kuni abbaa ollaa jedhama. Shanachi ollaa jeeti. Ollaan kunis akkasuma deemeeti dheedatti si geessa. Dhibbaan baay'ifamaa deema akkasitti. Dheedni kun nama 10,000 10,000 kun deebi'eeti reeratti si geessa. Reerri 100,000. Abbaa reeraa jedhanii. Abbaa reeraa kanatti aanee immoo abbaa gadaa dhufa miliyeenatti dabalaa jechuudha. Miliyeena yeroo dhaqu gadaa ta'a. Oromoon gaafa duraa san jaarraa 10 yoo ilaalte jaarraa 6 jechuudha. Naannoo miliyeena 5ti gadaa 5 qabaachuu turedha. Estimation gadaa 5tti ol baasuu waan deemu ture. Miliyeena yoo dhooyte gadaa 5 miliyeena 5tti deema jechuudha. Gadaa 5 san itti gaafatama qaba abbaa muudaatiif. Abbaan muudaa immoo toranoo miliyeena 5tiif jala fudhata jechuudha. Deem abbaa haqaatii isa gubbaa mootii jira. Mootiin waaqa seera waaqaa jechuun akkasii bula kuni waa'ee gadaati. Gadummaan kun amata meeqa ture yoo jennee ilaalle fakkeenyaaf gadaan tokko amma 8 umriin isaa. Umrii amma 8 kana barruu gadaati jira. Barruun gadaa immoo gadaan kun waggaa 8 bakka 5 yoo dhawame barruu takka ta'a. Barruun tun hogguu 5 kun bakka 7 yoo dhawame dhaachii jedhama. Amma Gujii fi Boronaa dheete dhaachii 12 irra jirraa siin jedhama. Dhaachii 12 jechuun beeki 8 bakka 5ti. Gadaan tokko 8 barruudha. Barruu 5 naggaa baay'isu. 5 kun immoo dhaachiidha. Dhaachiin 7. 8 bakka 5 bakka 7 bakka 12 jiran ammaan ta'e. Walitti 3,360 ta'a. Kunuu lakkoofsatti yoo deebisan jechuudha. Warri qaronnoo sirna kushitti yoo deebisan qaroomoo kushitti toora waggaa 6,400 olitti warreen lafa kaa'u jira umrii gadaa kanaa jechuudha. So kun waa'ee seenaa gadaa irraa hin hanqan isinii tuqee gadaan kun bulmaata qaba Oromoon akkatti bulu qaba. Bulmaanni Oromoo kun fakkeenyaaf waa 5 buraas warri jiru jira waa 4 ni jaani. Fakkeenyaaf heeraa jira, seeraa jira, oodaa jira,
raagaa jira fi aadaa jira. Aadaa jechuun waan guyyaa keessa deddeebiidhaan dhufu jechuudha. Heeraa fi seera qaba, hoodaa fi raaga qaba, aadaa qaba. Shanan kanaan bulaa jira Oromoo bulmaan isaa. Kana keessa amma fakkeenyaaf heera yoo fudhanne heerri har'a 5 qabaa jedhan gabaabumatti birkii bakka itti adda bu'u 5 qabaa jedhanii 4 qaba. Tokkoffaan oota, dhaloota, lallaba, gaada jedhanii. Oota jechuun yaa'ii gara amma fakkeenyaaf eessumaa fi haboo. Eessuma jechuun obboleessa haadhaati. Haboo jechuun obboleettii haadhaati. Yaa'ii gama kanaan dhuftu hundaa'u oota jeeti kaatagorii oota jiru kana jala laala. Dhaloota hoggaa jiru yaa'ii gama abbaatiin dhuftu ilmaatiin abbeeraa yookaan adeeraan dhuftu. Dhaloota jedhani yaa'ii gama dhalootaatiin dhuftu jechuudha. Deebitee lallaba jeeti ilma barcumaatii fi guddifataa fi kanaaf hawwuudhatu jiraami. Yaa'ii gama saniin dhuftu yaa'ii lallabaa jedhaniin. Keessummaa namatti bira dhufu si biratti yaa'iin itti taatu. Fakkeenyaaf akka afaan ammayyaa kanatti diploomaat jedhanii ambaasaadaroota adda addaa biyya keessa mootu jira keessummaa ittiin Oromoo namni bakka adda addaa keessummaan si dhufa faana heerota keessatti bakka qaba jechuudha. Gaada jedhanii eegumsa qabaa jechuudha. Sigalte heerri bakka afuran kanatti oota dhaloota lallabaa fi gaada jedhanii adda baasanii seera yoo fudhatte immoo seerri bakka sadiitti adda ba'a. Seera fannoo, seera dhaddachaa, seera daboollaa jedhanii jedhu. Kunis akkasumatti amma fakkeenya seera fannoo jechuun dubbii ijoollee, dubbii maraataa, dubbii dubartii ni fannisan dubbii hanqa bakka bu'aan isaanii dhufutti ilaalamtu ittiin muran. Dubbii dhaddachaa jechuun dubbii dhiigaa qabeenyaa fi jaartii jechuudha niitii. Sadeen kana dhaddachatti taa'eeti itti murata. Dubbii daboollaa jechuun tan himatamne jechuudha. Kan mirga himatamuu hin qabne jechuudha. Haadha abbaa jira. Soddaan hin himatamu, haadha abbaan hin himatamu. Qondaalli gadaa kan bulchu jechuudha. Hin himatamu. Sadeen kun hin himatamu daboollaa jedhanii daboolamti. Seerri akkanatti wal gabaabsaa deema. Murtiilee qaba ammallee. Murtii ajjeechaaf kan namtu jira. Murtii qaama hir'isuuf kan namtu jira. Murtii sagaggaalummaa nama dalageef kan namtu jira. Murtii nama dhaanuuf nama dha'uuf kan namtu jira. Kun hundi kaataagorii itti ilaalamu qabaa jechuudha sirna gadaa keessatti. Fakkeenyaaf murtii ajjeechaa fudhatte ajjeechaan kun 3 Oromoo biratti. Batteessa, taseessaa fi dhima jedhanii. Batteessa jechuun namni tokko wal lolee kan wal hin beekne magaalatti wal dhufee waan takka wal gaafatee akkana waliin bu'an takka wal hin beekan san dura yaa'ii tasoo tajaajila jechuudha. Tasee battalumatti uumamte. Batteessa jedhaniin. Taseessa jechuun anaa fi ati wal lollee yoo naan eeboo siif darbadhee eeboon san nama sadaffaa dhoyitee ajjeefte. Tasa nama san dhoyite jechuudha. Taseessa jedhan kaatagorii itti ilaalamu qaba. Dhima jechuun itti qophaa'ee halkan takkaayis meeshaa qaraa meeshaa nama jeeftu qopheeffatee dhufee yoo namni san si jeese dhima jedhama. Kunis kaatagorii itti ilaalamu qaba ija seeraatiin. Akkasirra ilaalama jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf osoo lubbuun jiru gumaan nama tokko dhiigni isaa dhiiga gosaati akka aadaa Oromootti. Gosaatu dhiiga nama sanii barbaada. Namni tokko immoo osuma lubbuun jiruutu waa 12 gumaa nyaata. Osoo lubbuun jiru waa 12 gumaa nyaata. Fakkeenyaaf ija isaa yoo iji takka beete gumaa cinaadha. Iji lamaa yoo beete gumaa guutuudha. Ija isaa gumaa nyaataa, gurra akkasiin nyaataa, hidhii, harka, miila, funyaan, harma, cidhaan, lafee duudaa, arraba, handee isaa kanneen waa 12 gumaa osoo lubbuun jiruu nyaata. Hinduuga ijji yoo dhoomte hinduu namni tokko ija dhaba garuu gumaa fi nyaata. Gurri yoo dhoome hinduu gumaa gurraa ni nyaata. Hidhii yoo muramte hinduu gumaa fi nyaata jechuudha. Harki yoo murame, harki lamaa yoo murame, miilli yoo murame, sigaltee lafee dugdaa yoo cabtee faayalaas ta'e hundi gumaa waan inni osoo lubbuun jiruu nyaata. Yoo lubbuun du'e qofa gosti gumaa fudhatti jechuudha. Gumaa kanaahu Oromoon gumaa nama tokko lubbuu 100tti kaayee beeka. Koo meeqa kaa'e 75 deeffate bareentu. Bareentuma keessaa hoo qalloo gamana gizee deeffatu 50 akka gabbuufate. Gumaa lubbuu nama tokko. Kana jechuun maali? Heera dhibbaa olii san dabaruu hin dandeessu dhoorkaadha gubbaan cufaadha. Jalaan banaadhaa jaala. 10 godhachuu dandeessa takkaas godhachuu dandeessa. Gumaa nama tokko akka beete godhattaa jechuudha. Dhibbaa ol immoo bahuu hin dandeessu. Daangaa Oromtichi sararee jira seeree jira achi gubbaa dabaruu hin dandeessu. So akkasitti bareentumni dhibba Oromticharraa 75 deeffate qalloo silmi bareentu fuudhee 50 akka deeffate. Akkasuma sikkoomantoo hundinuu namuu akkatti deeffate qaba. Lakkoofsa gumaa kan akkasi gabbuufateeti namu akka isaaf ta'utti dhibba irraa gadoo deemaa jechuudha. Gumummaan kunuu akkatti kafalan qabaa beekee. Namni tokko yoo wal ajjeese fakkeenyaaf guyyaa dura misan du'e awwaalchaaf jaaniiti labii kafan jaanii horii tokkoon awwaalanii deen
Imimatti jaanii imimmaa warra sanii oolchuuf jajjabeessu jechuudha. Horii deemuu dandeenya furdaa kan 85 fudhanii geessan. Galte imimatti jaaniin san booda baatii 2-3 qabamee fi agaajuma jaanii 85 fidanii dhufa. Xiqqaa irra dhalateelleen akka tokkotti lakkaa'ama horiin. Gumaa 85 saniif 15 san walitti dhibbataati. Gumaan horii tokko lubbuu takka horii dhibba akkasitti jechuudha Oromoo biratti. Haara saniin deema. Even qaama hir'isuu yoo jenne qubni harkaa kunuu maqaa qabaa beektaa? Amma nyalee jennaami, qublee jennaami, salphoo waraanaa, elemtuu, abba guddoo jennaami 5 baraachuu qubni harkaa kun. 5 kunuu akkasuma gumaalee qaba. Nyalee namni mure gumaa raada 7 qaba. Guma mataa isaa qaba akkaataa walirra jiru jechuudha. Harki mirgaatii fi harki bitaatu adda adda. Galte harki mirgaa raada 50 qaba, bitaan raada 50 takka qaba. Bitaatu irra guddaa gumatti. Harka lamaa yoo mure akka nama lubbuu ajjeeseeti raada 100 qaba jechuudha. Oromoon akkanatti heerachuu ture. Kuni bulmaata Oromoo irraa jechuudha ugaansi tokko. Waa'ee kaalendara Oromootti yoo achi sii dabare moo iddootti gaafii gaafattanii dabara. Taayitila irraa ba'uuf. Isin kallattiin xumuraati gaafii keenya nuti yaadannoo irratti qabanne xumura sagantaa irratti isin gaafanna. Tole. Waa'ee qoodmaya guyyaa yookaan Oromoo kaalendara siyaasaa. Kaalendarri Oromoo kun yeroo amma sirnummaan gadaaniif jennee san amma 8 bulchaa umriin tu 8 irraa amma 16 umrii hanqana kana inni himnu kun hundinuu yeroo hojii wal qabata fa'a. Kaalendara barbaade biifuu yoo kaalendara qabaanne akkamitti yeroo san beekuu danda'a. Saniif dhaha qabaachuu qaba. Dhaha jechuun urjii fi yeroo walirra dhuftu karaa tokkorra dhuftee dhahee jaal wal harkattee jechuudha. Sigaltee dhaha Oromoo jaal. Ayyaantuu dhawree waan sallaalu ayyaantuu gadaa jaaniini antiropoolojist jechuudha. Isaantu laala. Haala saniin guyyaan tokko bakka 3tti adda baha, torbaan immoo bakka 4tti baha, baatiin bakka 4 baati. Fakkeenyaaf guyyaan bakka 3tti baha yoo jennu qawweetu jira, ganamaa jira, galgala. Qawweetu raamma diiramaatti deemti, ganamni ganama raamma saafaa deema. Galli immoo gala raamma dukkanaatti deema kun kaatagoorii guyyaan itti bakka adda qoodamu. Torbaan immoo bakka 4tti baha. Baatiin takka torbaan 4 qabdiini dhaloota addeessa goobanaa fi dukkana jedhanii bakka 4tti baha. Baatiinis torbaan jechuudha. Baatiinis bakka 4tti baati. Badheessa, ganna, birraa fi bona. Akkasitti adda baasaa deema kana bal'inaan adda baasee isinii mutaa fakkeenyaaf guyyaarraa yeroon eegalu qawweetu jennee ganama jennee galeera. Qawweetu jechuun bakka 6tti baati siinuu. Ganamnis bakka 6 baha, gallinis bakka 6 baha. 6 bakka 18tti guyyaan tokko sa'aa 24 qabaami. 24 kana bakka 18tti adda baasa Oromoon. Maqaa qabaaf hundaafuu. Fakkeenyaaf qawweetu kan jennu midnight jechuudha. Midnight halkan galgala walakkaan qawweetu jaayina afaan Oromooti. Achirraa eegala lakkoofsi. Midnight kanarraa yeroo kaa'u qawweetuun sa'a akka faranjiitti lakkaa'ama. 12 irraa amma sa'a 3ti. 3 irraa ilaan qabu bariisaa jira. 4 irraa amma 5 immoo dimimmisa jaaniin. 5 irraa amma 5 fi cinaa barraaqa jaaniin. 5 cinaa irraa amma 6 barii jaaniin. 6 irraa amma 6 fi cinaati diirama jaaniin. Kun amma qawweetuu kaatagoorii jala seena. Kanarraa akkuma dhufna ganama kajoo dhufna jechuudha. Ganamni kunis bakka 6 baha. Ganama jechuun sa'a 6 irraa amma 6 cinaati. Biliqii jaaniiti 6 cinarraa amma sa'a 8 deema. Biliqii. 8 irraa amma sa'a 10 orraa jaaniin. 10 irraa amma 12 irraa amma 2 deemu barcaa jaaniin. 10 irraa amma 12 waareedha. Orraatti aanee waaree jira. Waaree sanatti aaneeti barcaan dhufti ilaa sa'a 2tti. Sa'a 2 irraa eegalee saafee dhufna. Saafeen kun 2 irraa amma 3 fi cinaa deema. Sanboota fuudhee keessa nu galcha galatti nu geessa. Gala eegaa jennu galli kun sa'a 3 irraa amma 5 fi sanboota dhihaa dhufna dhihaa aduu jaanii. Sa'a 5 irraa amma sa'a 7ti. Sa'a 7 irraa amma 8 fi cinaatti golgola jaaniin golgola galgalaa miti golgola golatti yeroo aduun galtu jechuudha. Deebi'eeti sa'a 8 cinarraa amma 10 halkan jaanii.
halkan. Kudhan irraa amma kudha takka waarii jedhanii. Kudha takka irraa amma kudha lamaaf cinaa dukkana jedhan. Kudha lamaa cinarraa eegalee qawweetutti nu deebisaa jechuudha. Sarkila akkasitti godha. Ifin haaluma kana amma fakkeenyaaf ganama waaree nama dhalate. Toora ganama sa'a meeqaa jennaa kudha irraa amma kudha lama nama dhalate jechuudha. Bahar waaree jedhan gooticha amma isaan yaa'u maqaa agartee. Halkan yoo dhalate amma fakkeenyaaf karaa galgala jechuudha. Galgala irratti yoo dhalate waarii yoo dhalate. Amma hamzaa waarii yoo jedhanii jiru. Eenyu waarii yoo marree waarii yoo galtoonni akkasitti yaamanii yookaan akkasii moggaasaa deemu Oromoo yeroo keessatti dhalate maqaalee siima. Kuni akkaataa itti guyyaa qoodatu jechuudha. Amma deebisee torbaanitti yoo si deebu torbaan afur qabnaa jenna. Dhaloota addeessa goobanaa fi dukkanaa jenna. Dhalootni torba. Addeessinis torba. Goobanni torba. Dukkannis torba. Torbaan tokko guyyaa torba qaba. Torbaan wani jennu torbaan waa lakkaa'amu. Takka lama sadii afur shan ja'a torba. Torba waan deemuuf torbaan jennaan. Ka torbaan lakkaa'amu jechuudha. Torbaan jalqabaa bitoo taalbojii buusan koba jireessa. Alkaajima wa'ina irfi jennaan. Kuni torbaan jalqabaati. Akka adda ba'uuf warra dhageeffachuu yoo barreeffachuu fedhanillee bitu taalbojii buusan koba jireessa. Alkaajima jechuun algaajima jedhanii. Alkaajima wa'inaa fi irfi kuni torbaan jalqabaati. Torbaan lammeessaa addeessaa jennaan. Torbaan duraa san dhaloota jennee miree maqaasaa. Torbaan lammeessaa kun addeessaa jennaan. Addeessu kun torba inni. Basa duraa, basa boodaa, carrooyitaa, qara salbaanaa, salbaanaa dureettii fi dullattii. Irraan deebisa. Basa duraa, basa boodaa, carrooyitaa, qara salbaanaa dureettii, dullattii. Kuni torbaan lammeessaati. Addeessa jedhanii. Torbaan sadeessaa goobanaa jennaan. Goobanni kunis qardaaduma kurbicha, soonsa, ruruma, lumaasaa, rawaadaa, qadaadana jedhanii. Irraan deebisa. Torbaan sadaffaa qardaaduma kurbicha, soonsa, ruruma, lumaasaa, rawaadaa, qadaadana. Kuni torbaan sadaffaati. Goobana kan jennu sun jechuudha. Torbaan afureessaa dukkana jennaan. Dukkanni kun qaraareerii, areerii bal'oo, adulaa kormaa, adulaa jabbii, garbadeetii, garbaticha. Arba goobaa. Kuni torbaan sadaffaati. Ni argama sagaleen dhiyyin jira. Eeyyan bareecheeti jira. Sirriitti dhaga'ama. Yaa. Torbaan afureessaa kun qaraareerii, areerii bal'oo, adulaa kormaa, adulaa jabbii, arba goobaa, garbadeetii fi garbaticha jennee kuni torbaan afuraffaati. Torbaan afuran kanaatu baatii takka ta'a jechuudha. Akka Oromootti. Maqaan tokko tokkotti hin deebine beekun warra halkan lakkaa'u. Oromoon tun ka guyyaa lakkaa'u fi halkan lakkaa'u halkan baatii lakkooti guyyaa aduu lakkooti beeku. Jechuu ni qabu. Fakkeenyaaf maqaa yoo moggaasullee yeroo dhalatti kanaan si moggaasa. Fakkeenyaaf nama torbaan duraa kana keessa dhaloota keessa guyyaa lama si fuudhe amma bitoo fuudhe guyyaa duraa jechuudha. Namni dhalate dursiituu jedhanii arba yookaan koba jireessa jennu kan nama dhalateen addunyaa waareetti kun amma maqoota yeroo sun warra dhalate jechuudha. Torbaan lammeessaa keessa yoo fudhanne nama dureettii guyyaa ja'amu yoo fudhanne nama dureettii dhalateen araarsoo bulchaa maqaa keessan baasa. Nama basa guyyaa halkan basa ja'amu dhalateen lammii jedhanii. Nama salbaanaa dhalateen guutuu dambal maqaa akkasitti baasan. Nama torbaan sadaffaa irraa yoo sii fuudhe lumaasa yoo fudhanne gabbisaa namoomsaa nama lumaasa dhalateen jedhan. Ruwaada yoo fudhatte ruwaada keessa nama dhalate nageessoo jedhanii maqaa. Soonsa nama dhalate baraartii leencoo nama soonsa dhalateen jedhan baraartii leencoo. Torbaan afuraffaa kan keessa yoo ilaalu dukkana keessaa fakkeenyaaf areerii yoo fudhanne nama guyyaa areerii dhalate dagaagaa lataa qalbeessa nama guyyaa areerii dhalateen jedhan. Nama adulaa dhalateenis maal jedhan qannoo saaddoo gammadaa kanaas nama adulaa dhalateen akkanatti guyyaa sanarra ilaalatee Oromoon raagee maqaa baasa. Sigalee kuni qarooma Oromootii jechuudha warra ilaalu jiru barnoota taajeetii yaada. Baatiin tun yeroo ilaaltu bakka afuritti baatii jenna. Baatiin afuran adda adda bahu kun amanni kun jechuudha. Amata bakka afuritti adda cireeti. Baatiin amanni kun bakka afuritti adda baha. Badheessa, ganna, birraa fi bona. Waggaan jechuudha. Amata kan jennu. Waggaan bakka afurii beeti. Badheessa, ganna, birraa, bona. Kun afaan Arabaatiin amma badheessa kan jennu kana rabii jaaniin. Ganna kan jennu seef jaaniin arabni. Birraa kan jennu kariif jaaniin isaan. Bona kan jennu shitaa jaan arabni. Faranjoonni maal jaan? Badheessa kana spring jaaniin isaan. Ganna kan jennu kana samar jaaniin. Birraa kan jennu fall jaaniin isaan.
Bona ka jennu kana winter jaanii faranjii. Akkasitti adda qaba. Fakkeenyaaf badheessa ka jennu baatii sadii walitti badheessa jaha. Bitooteessa ebilaa fi caamsaa. Ingiliffaadhaan March, April and May ka jennu kana jechuudha. Ganna ka jennu baatii sadii waxabajjii adoolessaa fi haga'e. Kun immoo June, July, August jechuudha. Kasama lama faranjii jettuun jechuudha. Deebisi birraa ka jennu baatii sadii ni fuulbana onkoleessaa fi sadaasa. September, October, November ka jennu kana jechuudha. Deebisi bona ka jennuun muddee amajjii fi gurraandhala. Faranjiittoo deebiste December, January and February jechuudha. Kun akkanatti adda ba'a. Kunummaanuu Oromoon waan irra dhaabbatee baafatu qaba. Fakkeenyaaf yoo fudhatte badheessa kana keessa lafa gammoojjiidhaa yeroo aannan baay'inaan argamu jechuudha badheessa jechuudha. Yeroo kadhannaaf yeroo isaan waaqa isaaniitti kadhatan yeroo badheessaa jechuudha Oromoo biratti. Samar kan faranjii jettu kun yeroo gannaa jechuudha. Yeroo roobni haalaan argamu yeroo sanyii itti facaafatan yeroo qonnaati jechuudha. Samar kan faranjii jettu Oromoo biratti. Fool yookaan birraa ka jennuun kuni yeroo roobni caamee sigalte yeroo facaafatan itti lalisu yeroo abaaboon daraartu yeroo horiin marga jiidhaa argatu birraa yeroo amata haarii Oromootti jira jechuudha. Abaaboon birraa daraaree jaani yeroo sirbanillee birraa saniin ibsata Oromoon yeroo amanni haariin Oromootti jalqabu jechuudha. That's called birraa. Deebistee bona jechuun yeroo roobni hin jirre yeroo hongoo yeroo midhaan itti galfatan jechuudha. Yeroo roobni hin jirre yeroo midhaan itti galfatanii bona jaanii. Lafti hongee ragaa lafa magariisaatti yeroo itti godaanu qotee bulaalee horsee bulaalee jechuudha. So wantoota kanaan akkana wal qabatee Oromoon kaalendara isaa eeggataa jechuu barbaadeeti. Yoo gaafii biraa qabaattan itti deebinaa yoo asirratti isin irraa gabaabsa bareedana fakkaata. Hedduu tokko galatooma sagantaa keessan yoo sagantaa wanni gaafiif deebii kenna akka jenne gara xumuraa goona yoo asumarratti nu goolabdan immoo tuyyuu gama sagantaa gaafiif deebiitti ceena. Saritti yoo rakkina qabu wanni Oromoo haasawaniin dhumtu wayita. Dhugaa keessani. Kana guutuu haasawaa dhumna malee ittiin siima waa'ee afaaniitiin si eegala waa'ee gahee hirmaata dubartootaatiin si eegala gadaa keessatti fakkeenyaaf kan irree fudhattu gahee dubartootaa. Gahee sanirra daqiiqaa muraasa irra nuuf bahati haala saniin gara gaafiif deebiitti deebina. Hirmaattonni keenyallee kan shamarran hedduudha waan ta'aniif itti gammada. Gahee dubartootaa hoggaa jennu amma dubartiin tuni Oromoo biratti bakka guddaa qabdi. Jalqabumarraa jechuudha. Yeroo amantiileen adda addaa dubartiin bakka hin qabne Oromoon sirna gadaa keessatti bakka guddaa qabaachuuf ture. Dubartiin tokkoffaa hin himatamtu. Yoo himatamtees ragaa ittiin barbaadan. Yoo himatte isin hin himatamtu yoo isin himattees ragaa itti fidi isin hin jaan isin sirra murteessan malee tokkoffaa hin himatamtu isin. Lammaffaa yoo isin himatte ati isin ragaa barbaadin jaan sitti murteessan. Maali jennaan deetteedha. Isiitu dhalaa nama. Saniifuu hin kijibdu hin soobdu yaa Oromoon. Dubartiin haadhaa jee yaa'aman. Saniif mirga san kannaaf. Mirga ragaa dhiyeessuu dhabu. Lammaffaa yeroo dhiirtii caayaa teessee dhaddacha jalatti waa'ee heeraaf seeraa mari'attu. Yoo dubartiin takka siiqee qabattee deemaa dhufti. Dubbii sana achuma dhiisaniiti isii caqasan waan isiin dhufteef sana. Eega furmaata kannaniif booda isiin deemte booda yaa'ii isaanii achirratti buufan. Kana jechuun maal si garsiisa? Ladies first waan joosa si garsiisa jechuudha. Dursa dubartootaaf jechuu si garsiisa. Kun waan irraamama hin qabne jechuudha. Qabilaatiin siitiidha. Bakka oolanirra bakka buloo wayyaa ja'a. Mamaasara dhageesseessa. Bakka oolanirra bakka buloo wayyaa. Kana jechuun maal jechuudha? Ati si wajjin oolee atirra jaartiitii yaatu naa wayyaa jechuudha himu jira. Ladies first jechuun ammallee agartee bakka ta'etti jaartii dhiyeetaniin bira bulu sana sirra naa wayyaa. Bakka oolanirra bakka buloo wayyaa ja'a. Deebis ammallee dubbii jajjabduu gisee sirna gadaa caayaa jala ta'anii oda jala ta'anii mari'atan. Dubbii jajjabduu dubartiidhaan mari'ata Oromoon galchee. Maqmaas tokko jira. Dubbiin haa bultuu jaan. Dubbiin haa bultuu jechuun maal jechuudha? Galchinee jaartiidhaan mari'annaa jechuudha. Bultii jechuun jaartii wal dhufee bultii ijaaraa beeku. Dubbii tana bultii geessa jechuudha. Dubbiin haa bultuu. Dubbii bulfata. Eessa bulfata? Jaartii bula bulfata. Jaartiin mari'atee fi boru fidee dhufaa jechuudha. Yaada isaa qofa ture. Yaada nama lamaa godhee bilcheessee fidaa jechuudha. Dubartiidhaan gahataa jechuudha agarsiisa. Dubbiin haa bultuu jaa. Kuni qarooma Oromoon dubartiidhaaf qabu si galte dubbiin haa bultuu jee akkasitti namni bultii hin qabne araaran seenuu nama walitti hin araarsu. Bakka dubbii bulfatu waan hin qabne jaartii hin qabne jechuudha.
jaartii bakka dubbii bulfatu hin qabu nama mareetu hin qabu. Saniifuu irruudhaa jaama namni sana. Nama wallolee walitti naarsu seera gadaatti illee dhaqee ni hirmaatu murteessu. Nama bultii qabu waan san godha. Ni bulfataa achi dubbii bakka bulfatu qabu. Namni intala hambaa if jalaa qabus dhaddacha Oromoo dhaqeen yaadan kan naqatu. Because dubbii nama hambaa bira bulfata. Intala hambaa if jalaa qabata. Kuni qarooma Oromoon qabu. Ladies first waan jirratti waan akkasiisan fa'aa kaa'e Oromoo maaltota Oromoo ilaaluun ni danda'ama. Namni tokko intala dubartii takka siinqeesii qabattee deemtu. Isii dura qaxxaamuru. Akka nama isii ajjeeseeti akka biraa isii eeggatu. Dhaabbateeti isiin eebbiftee eegas booda dabra. Yoo eeboo harkaa qabaate takka mancaa harkaa qabaate illee yeroo dubartii siiqeen deemtu dhufe lafa kaa'e gajjee kabaja. Yoo eeboo sana harka qabatee isii dura dhaabbate akka nama isii ajjeeseeti. Seera. Eeboo lafa kaa'ee dhiifama gaafate si of kolchee deem gaafa isiin jetteen eeboo isaa fudhatee dabara. Yookaan hanqa isiin dabartutti usee lafa kaa'ee dhaabbate jechuudha. Eegee isiin dabartee dabara. Kuni qarooma Oromoon dubartiidhaaf qabu agarsiisa. Sirnummaan gadaa kan ijaaramu sirna dubartootaa sanirraa hambaa sirna dubartootaa sanirraa sirna gadaa kana fida. Sirna gadaa kana keessatti amma sirna siiqee ilaaltaa, sirna ateetee ilaaltaa, ateeteen kunuu roobaa caamaa jira, ateetee hedduu jira. Kun hundi gahee dubartootaa si gadsa beekan qanafaa jira. Dubartiin takka yeroo deesse amma naannoo Arsiifaa jira saniif sirni bulchiinsa gadaa naannoo Booranaa kanatti hedduu argama. Waan adda addaa naannoo adda addaatti argita hambaa gadaa kana si galte. Intalli takka yoo deesse waan simboolii godhatu jira. Wanni harka qabatan, wanni harka godhatan, qaamatti uffatan hundinuu waan ripireezent godhuu qaba Oromoo biratti. Because waa hundinuu Oromoo biratti bakka qaba waan ta'eef. Si galte maaliif? Akkuma reefu siin jee afaan Oromoo kanarraa yeroo kaatu ilma amma namni tokko dubartii yeroo deessee siin jee ilma harkatti. Abbaan maal jaa ilmi san kiyyaa jaa ilma jechuun maal jechuun hiikuma isaa ilaalta. Narraa ilmamee jechuudha. Ispermitii jechuudha. Afaan ammaatti. Si galte ilma kiyyaa jaa. Ijoolleen jaani gisee heddummaatti walitti ijoollee jechuun maal jechuudha? Ija singulaarii ijoollee ogaa jee piroolaan ta'a jechuudha. Namni ija isaatiin harkee jaa yeroo dhali yeroo ilmoo harkate. Ija isaa harkee jaani saniif ijoollee jaa ija hedduu jechuudha. Si galte akkanatti dhufu qabu. Ibin yoo nama tokko maraa ta'a jee illee arrabaa miti beeka. Maraa ta'a akka mara ta'a jechuudha. Taseerri isaan gurree jechuudha. Taseerri isaan gaafate. Maraa ta'a jaan. Si galte haadha ogaa jiru hiika qaba. Harmee ogaa jiru hiika qaba. Budee ogaa jiru hiika qaba. Budishaa ogaa jiru hiika qaba. Galte aayyoo ogaa jiru hiika qaba. Amma haadhatii ogaa jiru namni tokko ta sababa kiyyetti garaa isii haadhan jechuudha. Amma ani fakkeenyaaf direedhaatti hin daladhee malatti hin daladhee lakkuudha. Anaat dura bahee yeroo na baasan garaan gudduma haadhatiya. Ilmoon hafuun dhabduu jaanii ammaas harka naqanii barbaadanii obboleessa kiyya kalammeessaa baasan yeroo hin dalu. Si galte amma sababa eenyutti garaan siisan haadhamee jechuudha harka naqanii sababa kiyyatti gaa haadhatiyyaan ja'an jechuudha. Haadhateeti. Gudeetii yoggaa jettus ta gudeeda sii miila sii lamaa iddurraa baate jechuudha. Gudeetii jechuun haadhuma jechuudha. Indaaree. Gudishaa hoggaa jiru ta'e isa guddisti. Tasidhalte ta biraa taates ta guddiste ta biraa ta'uu dandeessi. Gudishaatii yaa jedhaniisa. Gudeetii gudishaa adda adda. Aayyoo jettana jecha anaannatti ta cimimmoo arkitee jechuudha jecha. Heetee ta cimimfattee na dhalte jechuudha. Harmee hoggaa jiru immoo harmee harma lama hoggaa ta'u si galte tasiluusistee jechuudha. Tasi guddistuu fi tasiluusista adda adda ta'uu dandeessi. Tasidhatee fi tasiluusiste adda adda ta'uu dandeessi galte. Harmee hoggaa yoo harma sii luudee jechuudha. Fankishinaal Oromoon jechootaaf hiikaa qaba. Nuti innaa kuteeti oomni Oromoo kuni afaanuma keenya kanaa sadarkaa ambaaf dabarsuu amma fakkeenyaaf baalagee gagamaa daddab si galte tonkol wanjalaa ammas deebi'ii wambadee jechoonni kun jechoota afaan Oromootii beeka. Jecha afaan ambaanuuf fakkaata malee. Amma fakkeenyaaf wanjalaa yoo jee waan jallaa jechuudha waan dabaa jechuudha waan jallaa. Afaan keenya bara. Wanjala waan jee waan afaan biraa nu fakkaata. Wambadee yoo jee afaan biraa fakkaata. Waan badee jechuudha. Amma jaarraan abbaa gadaa afaan dhugaadha magaalarraa gaaratti isaan duraa banne saniif waan badee nuun jedhanii. Si galte. Akkasuma baala gee dhugaa jiru amma baala mukaa gartee baala mukaa kana. Baala gee namni tokko kabajaansaa affallatee salphatee jechuudha. Kabajaansaa xiqqaatee jechuudha. Baala gee. Baala keessaa illee amma baala akka odaa baala akka qilxuu ulfaataa jira. Baala immoo haffalli jira akka qaraa. Baala gee baala qaraa jira naannoo keenyatti. Naannoo shawaa dhoyite baala gee baala goommanaa siin jira. Baala sana ispeesifiik godhanii himanillee kuni jecha Oromoo ta'uu si garsiisa si galte.
Akkuma nama si hime sani gaa jechoota hedduun afaan Oromoo kanatti akkaataa itti yaammatuu fi akkaataa itti afaan Oromoo beeknuu fi akkaataa Oromoo itti afaan moggaafatee adda adda jechuuf yaabbanne wanni barnoota barattuu fi wanni ala dhageessu. Amma fakkeenyaaf takkaa waan ittiin dhageen qawu qalawu qalalahu gawu galawu galalahu hif hilif hinxilif sigalte qaf qaraf qararaf amma jechoota kana degree of difficulty waan sana qaf hoggaa gootu bakka takkatti qaraf hoggaa gootu humna itti jabeessitee qararaf hoggaa gootu wal jala yeroo gootu hiika qaba. Kun waa'ee afaan irratti bal'inaan itti haasa'uu dandeenya. Gaa'imee asumatti itti jabeessaa kanaa guddifadhaa gaafii qabdan deeffadhaa yeroo fayyadaa. Ayyee Master Hassan guddaa galatooma namni tokko osoo karaa deemaa jiru biyya barahaa takkaa'uu biyya Saharaa keessatti aduu akka ajaa'ibaa nama gubdu keessa oggaa deemuu ka bishaan of biraa hin qabne hedduu tokko bishaan dheebota gaafa bishaan argee akkamitti unata akkamitti dhugalaata. Har'aan tana akkasitti isin dhaggeeffanne daqiiqaa meeqa akkan wajjin dabarsitan beekuu hin dandeenye. Dhugaa Rabbii galataa fi kabajatu isin malaa hedduu galatooma ulfaadhaa baga nu jidduutti argamtan isin jenna. Ayyee Master Hassan kanumaan wal qabsiisee amma dhaloonni keenya dhaloonni qube takkaa'uu dhaloonni haarooni kuni waan amma isin haasoftan kana akkuma nuuf haarawaa ta'e nama hedduuf yookiin dhaloota kana jeneraalii haasofne akka waliigalaatiitti iyyuu haarawa isaaniif illee jechuu dandeenya. Hin beekamu wanni isin nuuf himtan kuni. Karaa biraatiin dhaloonni kuni aadaa ufii, hambaa ufii fi duudhaa ufii osoo hin taane kan gama sooshaal miidiyaatiin nuuf dhiyaatu qofa kan bilbila irraa argannu qofatti fayyadamu irratti argamna. Isin immoo wantoota akkana mimmi'aawu, ka miidhaguu fi ka babbareedu kana nuuf dhiyeessutti jirtan sila isaa tunis teenya, sila tunis moo hanga jennu takkaatti jecha. Kanaafuu mee furmaanni dhaloota amma bu'uura isaa kan duraa sanitti isa deebisee bu'uura isaa san jabeeffatee even waa'ee anthropologist illee hogganuu kaasta warra hawaa qoratutu jira. Warra laakkaa'u kana jecha warra guyyaa irratti guyyoota hedduu tokko kan namatti tolu bifa baay'ee nama hawwatuuni kan nuuf dhiyeessitan. Kana jechuun karaa biraatiin nuti gama saayinsiitiinis akkasumas gama diinagdeetiin akkasumas immoo qorannoo garaagaraa gaggeessuu keessatti bu'uurri keenya kan dursun hedduu tokko miidhagaa akka ture nuuf himtan. Isuma san mirkaneessan nuti illee kana dhageenyaniin. Kanaafuu dhaloonni ammaa kana hin beeku furmaanni jiru maalii jettan akka waliigalaatitti mee? Waan dhalootaaf Oromoon akkatti dhaamu qaba dhalootaaf. Yeroo sirni gadaa kun harkaa cabee hambaan cabee seera isaatiin bulchuu dadhabee dar'ate jechuudha. Manguddoo biratti, ijoollee xixiqqoo biratti, hawwan biratti waa dhiifata. Amma hawwan yeroo hellee jaan yeroo fuudhaaf heerumaa afaan dhageensa yeroo akka dhawaa jaan achi keessa waan aadaa sanaa waan sirna gadaa tapha ijoollee xixiqqoon taphatu. Amma fakkeenyaaf maqaalee baatiitti reefsiin bidooteessa eblaa fi caamsaan baddeessa jedhama maal jeesin himne kun warra aduu lakkaa'uuti. Warra halkan lakkaa'uuti jira ji'a. 12 lakkaa'u akka ijoolleen xiqqoo yeroo taphatu. Takkiyyee, lamiyyee, lamaankaan, daabbaa, darrabbaa, kuleenaa, kuleen kun, gojee, gojabbee, sagaroo, aaroo, bittirik jaaniiti tapha ijoollee xiqqoo fakkeessan maqaa baatiitii beeku. Akkanatti hambifatan maaliif yoo jette nuti uummata gartee Oromoo jechuun yeroo biddeena buusan magaalaatti dhadhaawatti hin siimu. Yeroo biddeena buusan yeroo namni alarraa yaa tarabbii naa kannaa jee aboo biddeena oowwaa kanaan dhaqqabii jaani. Wallaahi osoo nuti nyaanne miskiina saniif kanna biddeena oowwaa miskiinaaf dhaqqabii jaani. Uummanni nu bulche immoo biddeena irraa nyaatan kana kaafee oo miskiinaaf hin kannan karraa nyaatanu kaafee miskiinaaf hin kannan fuudhanii mana gubbaa kaa'anii goggoessan aduurra. Aduumarra yeroo yeroo kursii ala kaataniiti shimbirroo irraa eegan akka shimbirroo nu nyaanne. Deebi'anii firfiroo godhanii nyaachuuf hiban uummata kana nu gabroonfatan yeroo. Maqaan ta'u Oromoof ni gala garuu uummata akkanaatiin nu gabroonfate. Nuti warra biddeena oowwaa miskiinaa kan nusaniifi isaan warra karraa nyaate kanaa'u goggoesee mana gubbaa kaa'ee shimbirroo akka nyaanne dhagaa ala taa'e irraa eegee deebi'ee goggoesee nyaatu santu nu gabroonfate. Santu aadaa ta'e ukkaamse. Afaan Oromoo yoo dubbattee aadaa Oromoo yoo mul'iftanii ajjeefamte. Sababa sanatti Oromoon hawwan bira shoobdoo keessa, darashii keessa, geerarsa keessa, sigaltee heellee keessa kana keessatti Oromoon dhokeeffate aadaa isaa. Dhaloonni ammaa waan kana qorachuu qabu. Shoobdoon maali? Darashiin maali? Sigaltee mirrigni maali? Geerarsi maali? Shaggooyyeen maali? Achi keessa maal dabalatu? Mammaaksi maali? Fakkeenyaaf si kaasa. Oromoon bu'aa barnootaatii fi miidhaa wallaalaa akkatti dhalootaaf himu jira. Fakkeenyaaf dhibboonni beektaame. Yeroo biratti waan jaarsi ijoolleef dhaamu.
waan akkanaa naa himaa ja'an hin beeknu yeroo ja'an maal ja'an biyya naa kannaa ja'an eega biyya kannanii booda waan san himaaf deebisaa kana jechuun maali namni hin beekne wallaalaan biyya isaa dabarsee diinaaf kannaa kabarnoota qabu biyya diinarraa fudhata namarraa fudhata malee biyya isaa namaaf kan yoo beeksisee biyyan kan tuqa waan akkanaa naa beeke yoo jee waan san yoo beeke biyya kan nusirraan eegamu yoo wallaalte immoo biyya naa kannii siin ja'a eegasoo deebisaa siin waan sanirraa amma siistama sanirraa maal agarta siistama Oromoon itti dhaloota barsiisu godhee miidhaa barnootaati miidhaa wallaalaati fi bu'aa barnootaatti barsiisu agarta. Soo dhaloonni amma manguddoo jirtu dhaqqabee irraa qorachuu waan amma fakkeenyaaf ana bira jiru tasibira hin jirree jiru waan haasee kana tasibira jirtu ta ana bira hin jirree jiru ani sirraa qorachuun qaba ati narraa qorachuu qabu walirraa fuunee dhaloota dhufuuf dabarsuu danda'uu qabnu waan nu bira jiru kana. You get my point? Dhaloonni amma akkasitti walirraa fuudhee dhaloota dhufuun beekuu qabaa waan jedhuun dabarsuu barbaada galtu. Isinilleen hedduu galatooma baay'ee namatti tola dhugaa rabbii amma sagantaan teenya kallattimaan gara gaafii fi deebiititti ceenaa.